Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Kun sanbata xiqqaa sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6tti akkasumas immoo irra deebiidhaan kamisa galgala sa'aatii 12 walakkaa hanga sa'aatii 1tti karaa foddaa televezyiinii FIB kan isin bira gahu sagantaa kichuuti. Egaa har'as keessummaa haaraa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jira. Haga xumura qophichaatti wajjiniin turaan affeeraa keenya turtiin keessan kichuu wajjiniin haa ta'u. Maqaan keenya jedhamta? Siifnaaf Abbaayaan jedhama. Siifnaaf? Abbaaya. Abbayyaa. Siifnaaf Abbayyaa. Siifnaaf jechuun maal jechuudha? Naafis siifis. Naafis Siifis. jechuun naafis siifis maaltu? Waaqayyoon jira. Naafis siifis Waaqayyoon jira. Waaqayyoon jira. Sabni itti dabalasa Waaqayyoon. Waaqayyo immoo jaljenni. Callimnee finne itti dabalasa. Hiikima gochaa garuu anaaf akkamitti nu badde beekta? Naafis siifis. Akkanitti badde hin qabu. Kutaa meeqa baratta? Kutaa afurin baradha. Eessatti? Kaateediraal iskuulitti. Barumsa keetti meeqaffaa baata? Kutaa meeqa geesseetam? Afur geessee miti? Meeqaffaa baa dhufte? Kutaa sadiitti seemistirii afuritti tokkoffaan ba'e. Tokkoffaa baate? Kutaa lamatti hoo? Kutaa lamatti akkasuma tokkoffaan ba'e. Tokkoffaa baa turte maal turte? Barumsa keetti baay'ee gabbuu jechuudha. Mee akkamittiin tokkoffaa babba'uu dandeessi? Nan dubbisaa. Waan barsiisota keenya waan jedhan sirriitti nan dhaga'a. Waan isaan jedhan immoo nan barreeffadha. Akkaataan qayyabannaa keetti akkam amanatti? Sagantaadhaan qayyabattamoo Sagantaan. Piroogiraamiidhaan jechuudha. Baafattee qabda? Akkam akkamii toora sagantaa keetti nutti? Dafnoo herregaan qayyamadha yeroo mana barumsaatiifuu. Facaasaa? Facaasaa immoo Ingiliffa dubbisaa. Roobii? Roobii immoo Amaariffaan dubbisaa. Kamisa? Kamisa immoo General Science dubbisaa. Kamisa General Science dubbisaa. Saayinsii walii gala. እና ጅማታ immoo ሳይንሲን dubbisa. Saayinsii dubbisa. Akkasitti toora galchitee dubbisteedha sadarkaa kee kan baatu. As magaalaa Finfinneetti dhalatee guddatte miti? Eessadha qe'een keessan? Naannoon Laga Harree. Laga? Harree. Laga Harreen kun isuma Oromiffuma isaati akkasii moo afaan biraarraa fiddanii? Oromiffumatu akkasii warra kan biraa immoo Laga Harreedhanii sayyaman amma. Laga Harree jedhu isaan? Inni sirriin isaa garuu isa kamidha? Isa kamtu kan maqaa isaa isa duriidha jettee yaaddatte? Isa durii Laga Harree. Laga Harree. So lafni ammarra jirru kun kan eenyutti jettee yaadda reeti? Lafa amma kan Oromoo. Kan Oromoodha. Oromoo ta'uu keetti maaltu sitti dhagahama siin? Nan gammada. Dhugaa jedhe? Dhugaa. Maaliif? Waan addaa maal qaba Oromoo? Oromoon nama gargaara. Nama gargaara. Nama bishaan hubate aannan laataa fi. Aannan laataa fi. Nama abbaaf hin qabne fuudhee guddisa. Fuudhee guddisa. Kanaaf Oromoo ta'uu keetti hin gammadu. Anis baay'ee hin gammadu Oromoo ta'uu keetti. Siifnaaf mee waa'ee maatii keetii gaa nutti waan tokko tokko. Maatii kee obbolaa meeqa qabdaa? Obboleettii qabda moo obboleessa qabda moo? Obboleettii sadiin qaba. Tokko Meetii jedhamti, tokko Simboo jedhamti, tokko Sirraa jedhamti. Meeqaffaadhaati? An afuraffaadha. Afuraffaa? Afuraffaa irratti dhalatte? Guyyaa dhalatte yaadatta? Yoom ture? Gumboot 6. Caamsaa? Jaadha afaan Oromootiin. Caamsaa jaachuun darbeera. Baga dhalatteen siin jedha asuma. Galatoomii jedhama. Galatoomii. Guyyaa dhalata kee irratti maal yoo siif bitame sitti tola? Sa'aatii. Sa'aatii harkaa moo? Jaalatta sa'aatii? Dhugaadha.
Maatiin kee mana keessatti maal si barsiisu maal fa'aa akkamitti guddatte mee afaan Oromoo sirriitti dandeessaa? Akkamitti mee akkaataa guddina keetti nutti? Kan guddadhe na gorsuu akkas naan jedhu na gorsuu barumsa keetti cimi naan jedhu kana godhi kanan godhi naan jedhu na akka Oromoffaa baruuf immoo hojjettoota Oromoo malee. Mana keessan fidanii? Fala tokkotu argameera. Daa'imman keessan afaan Oromoo baratanii sirriitti afaan Oromoo danda'a akka isaan guddataniif hojjettuu daa'imman keessan guddistuu hojjettuu Oromoo fidadhaa mana keessanitti. Yaa fala riifidha baay'ee mitiire si fayyadeera mitiire siin? Seenaa Oromoo taasoftii mana keessatti yeroo hundumaa uffataa saamaa jechuudha. Yaa mee gaafa guddattu immoo maal ta'uu barbaadda erga isaan akkasitti gargaaranii maal ta'uu yaadda? An kan ta'uu barbaadu paayiletii. Paayiletii maaliif jaallatti paayiletii ta'uu? Paayiletii kan jaalladhu xiyyaara waan barreessuu barbaaduuf. Xiyyaara balaliisuu barbaadda? Akkasumatti hawwita dhalootuma keetti kaatee hawwita? Guddattee gaafa barumsa keetti jabaattee guddattee naani balaliisiista maal salphaadha? Mitiire jabaadhu. Magaalaa guddoon Oromiyaa eessadha? Finfinnee. Finfinnee. Rakkoon biyya kanaa inni guddaan maal sitti fakkaata? Naannuma gaafa teessee yaadamu biyyi kun biyya kana keessa jirta miti reetis maal sitti mul'ata rakkinni biyya kanaa maal jettee yaadda? Rakkinni biyya kanaa walloluu. Walloluu nagaan baduu. Nagaan baduu. Eessa fa'aa jira amma dubbiin eessa fa'ii wallolaa jira? Kan wallolaa jiru juntaa wajjin wallolaa jiru. Juntaa wajjin wallolaa jiru? Eenyuuf juntaatu? Mootummaaf Mootummaaf juntaa. Juntaan kun maalidha? Eera juntaani? Tigree. Yaa laali maal seete beektaa? Tigree hundumaa miti juntaan. Juntaani? Kan Tigree marii? Yaa warra Tigiroota keessaa walitti ba'anii paartii wayii uumanii biyya jeeqaniidha malee juntaan Tigiroota hunda miti ishee ammas hubatteetta miti? Yaa fiilmii ilaaluun jaallatta? Hin jaalladhu. Tasayyuuma? Kan Oromoffaa fiilmii al tokko nan ilaala. Fiilmii afaan Oromoo moo maal ilaalte beektaa fiilmii afaan Oromoo keessa? Sirnakkoo. Sirnakkoo isa TV irra deemaa jiruma? Sirnakkoo keessatti eeyyuun baay'ee jaallata namni dinqisiifatu. Kennaa. Kennaa. Kennaan eenyudha maqaa isaa sirrii beektaa? Kennaan egaa sirnakkoo irratti maqaa ittiin hojii sirnakkoo hojjetudha. Waaqoo. 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 Tu waaqoo gartee maal ittiin jetta? Sin dinqisiifadha. Gaarii hojjettee. Kanumaan fuufi. Kanumaan fuufi. Jireenya kee keessatti moo wanti si aarsu maalidha? Bakkeedhaas manaas mana barumsaatiis. Yeroo ijoolleen waan aarsu hin jiru. Tokkoon aartu? Ayi nan aara waan tokko. Naartu taanaan waan si aarsu jira miti maal fa'aa si aarsu? Tokko yeroo ijoollee wajjin wallolu nan aara. Kan biraa immoo yeroo barumsa kootti kan hin taane wuxxeetee ruftu. Qabxiin taane gaafa fiddu naartaa? Kana. Kana si aarsa? Mee biyya lafaa kanarraa wanti baay'ee gaariidha itti gammaddu maalidha? Baay'ee gaariidha. Barumsa barachuu. Barumsa barachuu. Mee garaagarummaa nama barateef hin barannee gidduu beektaa? Maalidha garaagarummaan isaa? Namni barate hojii qabachuu hin danda'a. Beekaadhas. Beekaadhas. Namni hin baranne immoo hojii qabachuu hin danda'u. Na beekaas miti. Daa'ima akka dingataa karaa irratti fa'aa dhalatan hin jiraatu miti? Daandii irra jiraatan beekta miti? Warra akkasii kun amma carraa barnootaa hin argatanii baay'ee. Warra kana eenyu barsiisuu qaba? Oromoo. Oromooti? Yaa Oromoon haammataadha jedhama wantiidha. Kanaafuu gargaaruu qaba. Amma immoo jechootaan si gaafadhaa hiika isaanii natti himta. Qophooftee goota jechuun maal jechuudha?
Gootee jechuun nama biyya isaatiif du'u. Nama biyya isaatiif du'u. Nama biyya isaatiif rukutamu. Nama biyya isaatiif dhukkubsatu. Gadaa jechuun maal jechuudha? Diimokiraasii Oromoo. Diimokiraasii Oromoo. Yaa sirna diimokiraasii ammayyaa'ee jiru kanaaf ka'umsi isaa sirna gadaadha jedhama mitiire. Oromoon dur gadaadhaan wal bulcha. So gadaa jechuun sirna bulchiinsa Oromoo diimokiraasii of keessaa qaba. Addunyaa kanaaf illee diimokiraasii kan gumaache sirna gadaadhaa jedhama. Yaa irreechoo. Irreecha ayyaana. Ayyaana mitiire. Ayyaana irreecha irratti maal fa'aatu jira waan ta'u maal beektu. Akka caraatee immoo naannoo mana keessanitti ayyaaneffatamu kan irreecha hora Finfinnee gajjallaa kana dhamte. Yaa maaltu ta'a guyyaa sana? Bishaan keessa sa'aatii 10 akkas godhu. Harka isaanii waaqeffatu. Irreecha irratti eenyu fa'aa dhufa? Namoota akkamii dhufa? Namoota Oromoo ta'an. Ayyaana Oromooti jechuudha irreechi. Amma suuraa namaan sitti agarsiisa. Abaluu isaanii natti himtee seenaa isaanii waan tokko tokko dubbatta. Isaan kun eenyudha? Abdiisaa Ga'a. Warri kunoo? Oliiqaa Dingil. Oliiqaa Dingil. Sirriitti deebisaa jirta. Mee seenaa Oliiqaa Dingilii waan tokko nutti himi. Waan beektu qabda? Akkatti du'e. Akkatti du'ee si eessatti akka dhalatee waan tokko tokko seenaarra waan dhageesse. Iddootti dhalatee Dambidoolloodha. Dambidolloo. Kan akkatti du'e immoo inni Oromoof yeroo qabsaa'u xaaliyaanota maaliif qabsaataa jedhanii ajjeesuu barbaadan. Yeroo sana inni bosona keessa dhokate. Utoo dhokatu qanii tokko nyaata barbaacha mucattiin mana tokko keessa gale. Mucattiin nyaata keessaa summii gootee laatteef. Yeroo sana inni nyaate achi hin dadhabe. Lubbuunsaa keessaan baane garuu hin dadhabe. Summii nyaate lubbuunsaa keessaan baane. Wadaajoo kan jedhamu immoo qawweetiin rukutee ajjeese. Lubbuusaa keessaa baase. Wadaajoo. Okay, Oliiqaa. Oliiqaa. Tokkoffaa. Eessaa dhageesse garuu seenaa kana eessaa barte? Kiyyaanatti. Kiyyaan maal keeti? Kiyyaanii obboleessa koo. Obboleessa keeti? Kiyyaadha harka qunnuu fiire. Namni hundumtuu akkasii seenaa ijoollee barsiisuu qabamtiire. Ijoolleen seenaa beekuu qabu. Mee dhuma irratti carraan sii kenna waa'ee barumsaa irratti daa'immaniif dhaamsa akkamii qabda? An kan qabu daa'imooti barumsa isaaniitti cimoo akka qaban fi Oromoo ta'uu isaaniitti akka gammadan. Akka addatti immoo daa'imman magaalaa Finfinnee keessa jiraatan amma afaan Oromoo baay'ee hin danda'anii mitiire? Mee isaan kanaaf dhaamsa yoo qabaatte? Isaaniif dhaamsa kan qabu hojjettuu Oromoffaa beektuu mana isaaniitti fidanii akka isaanii wajjin haasa'anii fi warri isaanii Oromoffaa haasaa akka barsiisaniif. Siisteemii kana baay'ee jaalladheera. Egaa daawwattoota keenya turtiin daa'ima qaxaleessiif naaf Abbayyaa wajjin gochaa turre kan haga ammaa kanatti turedha. Isinis immoo nu hordofaa nu daawwachaa nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Torban sagantaa kichuutiin haga walitti deebinutti nagaatti.